Rakise bochise Jinketi hirarsa Jinketi hirarsa Jinketi hirarsa Ummanni walla Hedora kaman Bela fi jinkim Bersati laman Sati laman Ummanni walla Hedora kaman Bela fi jinkim Bersati laman Bersati laman jira jirtu akkamina gaafa fayyaadha nashiidaa tanarraa waan hubattan jeetii yaada ijoolleen teenya fayyaa adeessu haaluma siigaltee walloo keessa jirtu ibsan dhugaadha ummata walloo balleessine lafa oromoo saamnee akkasitti seera mililik lafa qabsiifnatti jechuudha deeggartoonni bilisiginnaa fannoon tanis dhiibbiin bobbaaftee jechuudha kanaaf sagaleen koo jiraame sagaleen kee hoo jiraate irratti qollee taatu siigaltee hiraar keessaa yookaan yaaddoo keessaa baanee jirra dhimma walloo irratti jechuudha kanaaf sagalee hoo jiraate mallattoo nu barsiisa injifannoodha ayyeegaa seenaamee yaada kana siigaltee wanni nama dubbachuu deemu akka nama oromoo tokkootti akka nama oromoo tokko akka nama oromoo kamiidhame wanni siigaltee wallootuun akka malee nama dhaga'amti manni keenya kolloo ummata amat 550 rogo hundaan roorroon nafxanyoota roorroo warra siigaltee masjiida walloo balleessanii warra mataskaana dhaabuu barbaadu seenaa walloo balleessanii seenaa mililik walloo keessa warra dhaabuu barbaadu hin milkooytan ayyeegaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh akkam jirtan hordoftoota jaalatamtoota kabajamtoota hiriyoota kokkoon feesbuukii akkam jirtan nagaa fayyaadha kanaaf gaa kaleessaas waa'ee siigaltee sagalee ta'uu fi ummanni keenya kolloo miidhama keessa jiraachuu miidhamni kunis eenyutu miidhama kana ummata keenya kolloo irratti gaggeessaa jira jennee irraa dubbachaa ture yeroo kaleessa miidhama walloo irraa dubbachaa ture san haasoo kiyya kaleessaa keessatti wanni niin tuqe walloo siigaltee gosa saba oromoo kana keessa ummata goota ummata murannoo qabu ummata ejjannoo qabu ummanni kun akka injifatu kaleessi tuqeen ture jechuudha ummanni keenya kawalloo wanni injifatuuf injifannoon wareegama nama gaafatti injifannoon lubbuu wareegama lubbuun nama gaafatti
wareegama sii galtee waa hundaan nama gaafatti garuu uummanni keenya ka walloo soomana rabbiitiin rabbii isaanii qabatanii olaantummaa rabbii mirkaneessaati sii galtee fannoo amaaraa tan islaamummaa balleessuudhaaf ummata walloo islaama ta'uu bichaa qofaaf balleessuudhaaf warra ichi dhaqesan maqaa rabbii yaamaatti sii galtee warri keenya ka walloo injifannoo galmeessanii jechuudha. Kanaaf akka malee itti boonna akka malee isinii boonna isin beena warra fannoo naftanyaa kana akka sii galtee walitti qabdanii an akka kiyyatti akka kootitti warra naftanyaa kana amma dura akka yaadannu taate walloo balleessina jaanititti lola amma duraa irratti warra naftanyaa kan sii galtee qawwee yeroo takka dhaamte albaatiif irra yaasu warra zarraf Itoophiyaa maarre Itoophiyaa isa haa balleessu warra sii galtee zarrafii malee onnee hin qabne warra sii galtee gootummaan isaanii ijoollee fi dhalaa irratti malee goota Oromoo dura dhaabbachuu hin dandeenye warra san sii galtee gootonni walloo waan godhan beektu dhukke irraa kaasanii jetti humna addaa naannoo Amaaraa amma duraas hofoo irraa baasanii hudduqullaa gallaksan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf gootota akkasiitu walloo keessa jira. Walla keessa gootota akkasii jira leencota akkasii jira warra sii galtee lubbuun tun gaafa rabbiin uume baati jedhee warra sii galtee rabbi irratti of kaayee shahiidummaa barbaaduu jira walloo keessa eenyu dura dhaabbachuu danda'a warra hiikaa shahiidummaa beekuutu walloo keessaa falmachaa jira warra hiikaa jannataa beekuutu walloo keessaa naftanyaa dura dhaabbatee naftanyaa kuffisaa kufaa jira eenyummaa ofiitiif duun hangam takka sii galtee shahiidummaa akka taate beeki lafa ofiitiif duun shahiidummaa akka taate beeki ummata kana hunda beekuutu warra zarrafii sii galtee warra gifee qawween dhaamte udaan kofoo tana guutu dura dhaabbatee sii galtee arraan tana sii galtee የምኒልክ ዘር የማሬ ዘር የቆማጤ ዘር ጃኒ ሲገልቴ ይሳን yeroo walitti qabatanii walloo balleessina jedhanii istiraatiijii baafatanii deeman ijoolleen teenya albaaftee sii galtee ariitee jechuudha. Ijoolleen teenya ni albaafte. Nuti gootummaa uummata walloo beekna. Gootummaa uummata Oromoo beekna. Hedduu isiniin boonna. Abbaan fedha sii galtee fannoo hattuu sii galtee shiftaa maafiyaa teeroristii san dhiisii naannoon Amaaraa guututtuu sii galtee wallootti yoo bobbaate walloo ofirraa dhorkuu kan dandeenye ni beekna. Garuu wanni waan dhufu maal beekta? Uummanni kun seenaarraa histirii keessatti yookaan laallu taate seenaa Itoophiyaa tana seenaa tortortuu Itoophiyaa tana keessatti yookaan laallu taate yeroo hundaa'uu warri nafxanyaa kun gootota Oromoo yeroo dadhaban ijoollee ajjeesan dhala gudeedan mana guban kana kun wanni isaan beekan tanafaaf sii galtee yaaddoina tana malee ummata keenya kooloo dura dhaabbachuu hin danda'an. Ability hin qaban. You have not ability to attack Wallo because Wallo is hero. Wallo sii galtee ummata sii galtee soomana rabbi afaanii qaba. Kana sii galtee shahiidummaa yaa rabbi shahiidummaa na fidi. Warra akkasiitu qabsaa'u jira. Warra akkasiitu nafxanyaa albaasee sii galtee fannoo Amaaraa hattuu maafiyaa shiftaa san sii galtee albaasanii deebisan.
abbaan fadhitti haadha qoonna ummata keenyatti amanna ummata wallootti amanna garuu itti amanuu qoftuun gahaa miti oromoo waan godhu qabduu jira ummata keenya cimsuu barbaachisa wallo jennee sooshaal miidiyaa fi siigaltee kisee haraaraa naasawaan dhufte as gubbaadha haasoynee wallo jennee deemuun hin barbaachisu ummata keenya karaa itti gargaaru anjeeffannee ummata keenya gargaaruutu barbaachisa ummata keenya gargaaruutu barbaachisa walloon leenjii irraa barbaadan wanni isaan barbaadan leenjii fi muuxannoo lolaa ummata oromoo kan naannoo oromiyaa caalaa muuxannoo jabduu qaban gootota ogeessota lolaati maandisoota lolaati kanaaf wanni isaan irraa barbaadan wanni oromoo irraa barbaadan deeggarsa barbaadu kanaaf deeggarsa yeroo jennu diiteel keessa seennee gadi hin xuuxnu tana maaliif hin xuuxnu nafxanyaan oromootis as gubbaan dhagaa jirti nafxanyaan bilisiginnaatis as gubbaan dhagaa jirti gowwaajjeesis as gubbaan dhagaa jira warri himmiyeetis as gubbaan dhagaa jirtan oromoon siigaltee sooshaal miidiyaa kana dhufte gubbatti isinii albaatee iccitii harkattanii iccitii irratti dalaguun haftee jirti waa ijaarumsaa asooyna malee waa'ee siigaltee akkam goonaa siigaltee keessa gasseennee naasoynu iccitii harkannatanii siigaltee as jalan fifiigina iccitiin hin jirtu abbaa kiyya kanaaf ummata keenya ka walla keessaa shahidummaa shahidaa jiru kana ummanni oromoo warra shahide kana warra haqasaarra shahide kana warra haqasaatiif jecha nafxanyaa siigaltee buututtuu tana warri dura dhaabbatee wareegamee kuffisee shahidummaa arkachaa jiru kana rabbi ramataa godhuuf isin warra haqaati warra jannataati soomana rabbiitiin siigaltee nafxanyaa hudduu udaanii dura dhaabbattaniif irraa dhorktanii ariitanii shawaaroobitiin baaftan shawaaroobitiin baasanii raa meelilik yoo meelilik shame on you nuti siigaltee ni beekna waan isin taate ni beekna jechuudha warra keessan mootummaa teessan ta malaa marii wallaalte tan karoora baasuu wallaalte tan ummata bulchuu wallaalte tan siigaltee akeeka akka itti baafatan wallaalte tanaatutu qabrii keessaa qotee nafxanyaa fi fannoo ol baase guyyaan siigaltee isinis salphattan dhiyoodha jechuudha warra piippii mootummaa akka dhabde talaamshooyti tan siigaltee biyya Itoophiyaa san tasgabbiisuu dadhabde tan siigaltee humnaniin qaba jettee waraana bilisummaa Oromoo irraa dhorku dadhabde bara waraana bilisummaa Oromootiif yeroo har'aan tana siigaltee mootummaa kana yoo wal bira qabdee wal madaalchiftee parsantii guddaa siigaltee meeshaa waraanni bilisummaa Oromoo qabuu fi meeshaa mootummaan qabu waliin simatu. Woboon meeshaan isin qabdu meeshaa ammayyaati. Onneen isin qabdu onnee dargaggummaati. Lolli isaan lolaa jiran lola tarsiimoo jaarraa abbaa gadaati. Kana beektu. Lolli ammoo waraanni bilisummaa Oromoo lolaa jiru kun tarsiimoo lolaa tan rabbi rammata haa godhuu fi qabsaa'aan Oromoo gameessi abbaan qabsoo Oromoo abbaan waraana bilisummaa Oromoo sooressi jaarraa abbaa gadaa tarsiimoo isaanii saniin siigaltee waraanni bilisummaa Oromoo lolaa jira. Tarsiimoo jaarraatiin
ورق أبصار جرو إنجفنو مالي إنجفتمون إنجرتو because ترسيمو جارة أبا غدا سنيدو ترسيمو أجائباتي ترسيمو أجائباتي كنا فران تنسي قلتين موتم مانتون ورانا بالسماء أرمو كترسيبون أبصار جرو ترسيمون أبصار جرا حقا أفرك حقا رغا أفرك حقا ummata rakkoo keessa jiruuf jecha lubbuu ofii kannee qabsaawaa jira yeroo hundaa'u siigaltee qabsaawaan akkanaa ni injifata kanaatu injifachiisu jira dhugaa dubbachuudhaaf akkasii wanneen nama ajaa'ibsiisan siigaltee sirnaa amma biibii jaaniin kana keessatti waan hedduutu akka siigaltee akka mootummaatti istiraakchara mootummaa sirri beeyna istiraakcharri mootummaa teediroos irraa eegalee istiraakchara mootummaa habashaa yookaan mootummaa Itoophiyaa yookaan mootummaa warra mililiksan ni beeyna istiraateejiisii garuu istiraatejin isin qabattee deemtuun galma Abiyyi faa dho'isisuu hin dandeenya galma isin dho'isisuu hin dandeenya qaanyiidha kun qaanyoytanii jirtan kanaaf ummanni keenya kolloo injifannoo dachaa fidaniiti warra siigaltee albaatii fannoo jaaniin tana shiftaa tana maafiyaa tana terrorist gruppii tana shawaaroobitiin baasanii dhukka irraa haasanii ari'anii jechuudha duuba qabsoo yookaan wareegama guyyaa ramadaanaatiin rabbiin gargaaree ummanni keenya kawalloo hayni rabbiin isaanii kanne gargaaree haqa waan qabaniif jechuudha yeroo akkasitti nafxeenyaa hudduu udaanii tana fannoo hudduu udaanii shiftaa tana zaraftuu ajjeeftuu gudeedduu tana shawaaroobitiin yeroo baasan kominikeeshinii naannoo amaaraa ummata walloo kanarratti kan bobbahee ummata kana ajjeesaa jiru kan siigaltee ammallee gama fannootii fi gama amaararraa kan ajjeefamaa jiru gocha kana kan gaggeessaa jiru waraana bilisummaa Oromooti meelaal laalga gootoo tokko gootonni keenya kawalloo yeroo injifannoo galmeessanii albaatii tana siigaltee albaatii takka gisee qawweetti dhaan warri albaatii kun dura fiiganii yaa mee zarraf jechaadha waay yaa Allah siigaltee gootonni ijoollee walloo tan dhugaa qabdi tan haqa qabdu qawweesii harka tokkoon qabattee nafxeenyaa islaamummaa balleessuu deemtu tan oromummaa balleessuu deemtu tan walloo buqqaasuu deemtu tana onnee guutuun siigaltee shahiidummaa barbaaddu qawweesaa harka qabatee gootonni walloo Allahu akbar akka hanqam takka mee warri siigaltee dhugaa beeku hanqam takka namatti tola mee Allahu akbar ummata akkasiitu ummanni walloo Allahu akbar takka jedhe gootonni kiyya ilmi bareentoo Oromoo walloon bareentoo Oromoo yeroo nafxeenyaan dura kaatee fiitu Allahu akbar gubbaatan Allahu akbar isiin ara ummiyyee ara maarre waay aboo Allah wallahi boonnee jirra ummata shahiidummaa barbaadu ummata haqa qabu ummata rabbiin siigaltee
ilaalcha walqixxummaatii fi ilaalcha kabajaa rabbiin sanii wajji uume nafxanyaan olaantummaa saba tokkoo bichaa barbaaddu ummata kanaan injifadhaa ummata kanaan buqqaasettee deeyite jechuudha. Shawaaroobitiin baafte ijoolleen teenya hedduu boonna warra walloo hedduu boonna wanni isaan ammaas namatti tolu wallahi waan dhugaa dubbachuudhaaf wanni natti tole wanni akka malee natti tole qawwee isaa harka tokkoon asi qabatee laala si qabate nafxanyaan gisee qawwee gubbaadhaan albaatii facaasee yeroo gisee isaan fiidu gootonni hiyyalaal akkana qawwee qaban hin laal Allahu akbar laal qaa'if kan laal amaara kun nafxanyaan tulla warri fannoo kun warra yaatee qalaal hawoo Allahu akbar wallahi Allahu akbar malee Allahu akbar ummanni keenya rabbi qaba dhugaa qaba haqa qaba ummanni oromoo guyyaa tokko cubbuudhaaf lolee hin beeku wallahi ummanni keenya lafa namaa saamuudhaaf guyyaa tokko qabsaa'ee hin beeku wallahi ummata akkanaa kana maaltu injifatame ummanni akkanaan injifatama kanaaf seenaa oromoo keessatti seenaa warri gootonni walloo arra dalagan itti booneen jira mee ammallee takka sii galtee isiniifin irra deebi'a warri naftanyaa kun beektaa walloo balleessina walloo baduu qabdii irratti walii gala walloo wanni isaan balleessuudhaaf irra korroftanii handuraa islaama walloo keessatti islaama jajjabaa jira ulamaa'ii gurguddootutu walloo keessaa illee bee sadarkaa Suudi Arabiyaatti illee Muhammad Wallo Sheikh Muhammad Wallo hedduu jira jechuudha biyya seentarii islaamaa tana balleessine yoo sii galtee walloo balleessine malee ummanni amaaraa nageenyaan harkatu jaanii jiti walloo itti irratti weerara bananii osoo ummata keenyatti dhiyaatin beekta halaalaa mana guggubanii ijoollee fi dhalaa akkuma harree fuje seenaa nafxanyaa keessatti nafxanyaa wanni isiin beektu ijoollee fi dhalaa ajjeesu mana gubuu sii galtee kana sii galtee waan jenosaayidii gaggeessu kanaaf ijoollee teenya tawalloo gootota keenya kawalloo warra dhugaa qabu warra shahiidummaa barbaadu warra ramadaan rabbi afaanii qabu ummata kanaatti ni balleessina jaanii itti dhufanii jechuudha ummata sii galtee laata rabbiif jecha soomanee bishaan tokko afaan hin tuqin kan nyaata tokko afaan hin tuqin warra naftanyaa kun soomana isaa waan afaanii qaban qofaaf ni injifannaa ni dhabamsiifna jaanitti dhaqanii jechuudha hin dandeenye duuba yeroo itti dhaqan ijoolleen teenya kaatee dura gatteesse gisee naftanyaa tana dhukaasanii naftanyaa tana dhukaasanii nafxanyaan dura kaalaa zarraf jecha zarrafiin silaa fuulduraami zarrafiin sii galtee gamoo dudubaatti albaatii tana facaasaa qitee wanna jaan gootichi kiyya ijoollee walloo ilmaan gootaa ilmaan shahiidummaa barbaadu ilmaan haqa qabu ilmaan dhugaa qabu qawwee isaa harka tokko qabatee laal jala kaalaa akkasitti jala kutee duba gisee jala kutee laal Allahu akbar go Allahu akbar la ilaha illallah akabali namu boonsu wallahi kabajaadha inni lafa isaatii fi haqa isaa irratti du'uun shahiidummaa warra shahiidummaa hin qabne warra sii galtee amantii kiristaanummaa humnaan nama fudhachiisuuf lafa namaa sii galtee balleessuudhaaf warra dhaqe rabbiin sii galtee hongeessee jiti zarrafii fi mililik yaammachuuf teeduroos yaammachuuf yabalaayizarii fi jinniin isaa yaammatan san hundi osoo akkas jaanii silaa zarrafiin fuula dura fiidi akkasii dhabama ta'anii sii galtee shawaaroobitti ijoolleen teenya galchite achi booda duba gabbaanii miidiyaa irratti waraanni bilisummaa Oromoo naannoo Amaaraa seenuudhaan namoota akkana balleesse yaaboo rabbiin isinaa balleessu rabbiin isinaa balleessu
مين جرتني هجرات انت كتك تبغى أبو أنا نجفنون سيقلتي أمني كي نكوال لوغال ميسي أنا قراكي يا نقبنا وجرا دوبا ديگرتوني سيقلتي بي بي warri sigaltee oromoon akka duutubichaarra karoora baasu warri poolisii oromiyaa jaaniin tun gowwaajjees kanuma saba isaa ajjeesuudhaan chaampiyoonaa humni addaa oromiyaa tan jaaniin shiftoota siigaltee tani fannoo ofirraa dhorkuu hin dandeenye tani lafa oromiyaa daangaa oromiyaa kabachiisuu hin dandeenye tani siigaltee ummata oromoo nageenya ummata oromoo kabachiisuu hin dandeenye meerra akkam jettan yeroo siigaltee warri haqaa qabu dhugaa qabu fannoo isin dadhabdan shawaaroobitiin baasanii fannoo zarrafin silaa fuulduratti deemanii zarraf jecha if duuba zarraf irraa baradha walloo irraa baradha nama siigaltee ummata isaatiif kabajaa kannu rabbiin illeen kabajaa kannaaf nama ummata isaa xiqqeessu nama hawaasa isaa xiqqeessu nama hawaasa isaa arrabsu nama hawaasa isaa dha'u nama hawaasa isaa duulu rabbi biratti illee siigaltee jibbama akkas jibbama kanaaf injifannoo walloo asuma irratti hin xumuraa inni lammaffaa labsiilee mootummaa naannoo oromiyaa irra baasee jira mootummaan naannoo oromiyaa kan jiru dhugatti siigaltee maal mootummaa maal labsiin kun nama jechisiisa jechuudha dhugaa dubbachuudhaan barummanni oromoo wanni isin gaafachaa jiru daangaa oromiyaa kabachiisa lafa oromoo kabachiisa nageenya ummata oromoo kabachiisa nageenya keenya nu kabachiisa isin jechaa jiran kan nageenya booraysaa jiru waraana bilisummaa oromootii miti kan ummata ajjeesaa jiru waraana bilisummaa oromootii miti kan ummata oromoo ajjeesaa jiru fannoo amaaraati kan ummata oromoo ajjeesaa jiru humna addaa naannoo amaaraati milishaa 26 dheengadda fannoon amaaraa fixxeessan dhiiftee sanirra labsii baasuu dhiiftee jiti duula siigaltee waraana bilisummaa oromoo qulqulleessinee jira nama hedduu siigaltee harka kannachaa jira jettee tana labsii baafta kanarra labsii baafta oborra labsii baafta garuu wanni isin wallaaltanii jira wanni isin wallaaltan beektu arraan tana labsii siigaltee maarsi gubbaa dheeyxee yoo maayikiraafoona gurguddaa fudhattee waraana bilisummaa oromootiin xiqqeessa kan jettu taate ummata oromootiin siigaltee hamilee isaa cabsa jettee kan yaadduu taate dogongororra jirta ummata oromoo siigaltee nam tokko isin deeggaraan jiru yeroo irraan tanaa eega keessaafuu siigaltee fannoon amaaraa shawa kaabaa keessa mana 100 ol diidee ummata keenya shawa kaabaa kana keessatti ajjeeftee ummanni oromoo abdii isinirraa kutate opiidiyoo abdii isinirraa kutatan dhugaa dubbachuudhaan isin nageenya ummata oromoo karaa fannoo fi humna addaa naannoo amaaraa kanaan nageenya ummata keenyaa mirkaneessuu dhiiftanii jiti miidiyaa keessan kaboqqolloo qabatanii tarkaanfii waraana bilisummaa oromoo irra fudhannee jettanii siigaltee qawwee gaafa Haile Sillaasee siigaltee qawween warra Awurooppaa dura tolchanii siigaltee exercise practical itti baan qawwee san walitti qabdaniiti waraana bilisummaa oromoo irraa boojinee jettaniiti uummata sabuuf yaaltanii jechuudha. Waay miskiina jechuu kan waraana bilisummaa oromoo arraan tana siigaltee kilaashin jiru waraana bilisummaa oromoo keessa waraanni bilisummaa oromoo
dhugaa dubbachuu sadarkuma Afrikaa tanaaf deema jirri laal sadarkaa Afrikaa tanaaf meeshaan isaan hidhatan meeshaa gurguddaa meeshaa qaalii meeshaa siigaltee faranjiin hidhattee ittiin loltu meeshaa faranjii sanii gadii miti waraanni bilisummaa Oromoo waraana guddaa humna teessanii ol guddaa kanaaf mee waraana bilisummaa Oromootti balleessinaa dhiisaa nageenya uummata Oromoo kan fannoon booroosaa jirtu tana tasgabbeessa gumaa milishaa 26 ta'an fannoo Amaaraatiin dhumte san gaafadhaa furadhaa dalagaan isin duraa tana dalagaan isin hojjechaa jirtan bar tartiibumaan dalaguu dhiiftanii bar nuti takka isinii kan amma akkaataa itti dalaydan akkaataa PP'n Oromiyaa itti dalagu qabdu sigaltee arreenji isinii goonetti isiniif takka isinii barreessina karaa kanarra akka deemtanii dalaydan wanni isin amma godhuu qabdan mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaan siigaltee jazbaataati tun tan karaa deemtu wallaalte tan mootummaa ta'uu if wallaalte tun hojiin dalagu qabdu jira hojiin dalagu qabdu duraa nageenya uummata Oromoo kabachiisi fannoon Amaaraa seentee siigaltee uummata keenya fixaa jirti fannoon Amaaraa shawaa tanaa fi shawa baa kana siigaltee aanaa bosakkana keessatti bakka qorqee jaamtu fakkeenyaaf bakka uummanni gaafa kaan irra dhume lafa Oromoo irra baandiraa dhaabbatanii jirti yaa OPDO sare PP Oromiyaa saroota hoottaan waasa isiniin jechaa jiran tana maan dalee tanarra maal labsiin baafna nageenya uummata Oromoo kan fannoo Amaaraatiin booraa jiru kana ni kabachiifna jettanii maaliif labsiin baafna dalagaan tana duraa waraana bilisummaa Oromoo irratti siigaltee waraana bilisummaa Oromoo labsii irra baaftee kijiba irra baasuun waraanni kun si albaasaa jira beek wallagga kana keessa si albaasaa jira shawaa tana keessatti ijoolleen guyyoo guyyootti humna guddoo eebbiftee jirti finfinnee jala isin geessee jirti kanaa miti amma waraana bilisummaa Oromoo wajjin qabsoo wal qabuudhaaf dura siigaltee leenjii dura siigaltee humna isaanii bare humna mootummaan qabuu fi humna waraanni bilisummaa Oromoo qabu yeroo irraan tanaa kan laallataate waliin gitu ka mootummaa gabbu'a kanaaf isin amma waraana bilisummaa Oromoo wajjin qabsoo wal qabuun sun geenye ijoolleedha PP'n Oromiyaa tun isin siigaltee nageenya uummata Oromootiif daangaa Oromiyaa kabachiisuudhaaf fannuma Amaaraa tan uummata irraa dhoorka sadarkaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal loltee waraana cabsitee waraana san balleessaa yaa obboleessa kiyya bira kutaa yoo dhumuu taate malee yoo dhumtaniituma baduu taate malee ijoollee dhugaa qabdu ijoollee lubbuu tiyyatan saba Oromootiifiin kannaa jettu tana ijoollee lubbuu haqa Oromoon haqa qabdi Oromoo fi lubbuu tiyya kannee du'uuf qopheessi jettu tana dhugaan qabdanii namni dhugaan qabne akkamitti ijoollee tana dura dhaabbatee lola kana ammeessin sadarkaan hojiin teessin duraa PP'n Oromiyaa nageenya Oromiyaa heektara 285 keessatti fannoon Amaaraa tan fudhatte san uummata Oromootiif deebisi lafa Oromoo nageenya uummata Oromoo kabachiise this faras dalagaan isin dalagu qabdan kan Shawabaa keessatti naannoo Fantaallee keessatti deengadda makiinaa hospitaala aanaa Gursum godina Harargee baachuu makiinaa san fuudhanii guban hanqamta kasii galtee fannoon hanqamti situ uffatte laali yoo sammuu qabaatte dalagaan teessan siigaltee woboorra labsii baaftanii TV keessan qaba qolloo saniin labsii baasuu osoo hin taane nageenya uummata Oromoo kan fannoon booroosaa jirtu kana yeroo takkamee yoo isin injifatanii wanna jettan dura fiigaati humna naannoo Oromiyaatii fi poolisiin Oromiyaa dura fiigaa obboleeyyan keessanitti iyyadha obboleeyyan keessan isiniif dirmatallaa akka keessanii miti waraanni bilisummaa Oromoo akka keessanii miti amma isinuma kana ummata hamaa siigaltee ummata Oromoo ajjeesaa jiru kana kan ummata Oromoo buqqaasaa jiru kana kan ummata Oromoo diina dura qabaa jiru kana isinuma kana waraanni bilisummaa Oromoo isin hin dha'u bara waraana gara laafeessa waraana siigaltee advice nama godhu waraana akkasii kana bari kana obboleessuu siigaltee arra siigaltee waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa barnootaa fi sadarkaa siigaltee meeshaatiin waraana gitan qabne obboleessuu kanaaf kanaan hin taphatina kanaan taphachuun keenya ijoolleedha isin siigaltee ijoolleedha amma PP fi mootummaan bilisiginnaatu ijoolleedha isin wanni isin madaalaa
wanni isin madaala fannoo amaaraa tana ummata oromoo irraa dhorka daangaa oromoo kabachiisa dalagaan teessan tana labsii baasan waliin atiif boqolloo ta'e labsii baasuun isin hin barbaachisu labsiin isin baasaa jirta waraana bilisummaa oromoo irratti obboleesso waan akkanaa dhiisa dalagaa dura dalagan dhiiftanii tahootaa daleedan wanni isin dalaguu qabdan balee fannoo amaaraa ummata keenya irraa dhorka wadan deetii qabaatan qawween teessan oromoo ajjeesuu qofa malee yoo fannoo amaaraa kan ajjeeftu taate ajjeesaan garsiisa kana mootummaan ogus mootummatti qollee taatu si galtee mootummattis deebita achi booda pilaanii lammaffaa humna godhattee jaldeessaa fi guruppa ofiisii galtee waraana qabdan hundaa'u walitti ida'adhaati woobootti dhaqa ramiim taate yaaboo ramiim taatan ramiim ta'aa jirtan shawaa tana keessattis gujii tana keessattis wallagga keessatti ramiim taatan ijoollee sii galtee torbaan lamaa fi ji'a tokko eebbiftaniiti awaash malkaasaatii fi xollaayii fi birshalaqa irratti ijoollee humaan beene sii galtee ijoollee dalagaa dhabdee ijoollee hojii dhabde akkasi fuutaniiti iyyaala karaarraa faa fuutaniiti leenjii kannatanii fi gujitti ergitan ijoolleen osoo qawwee takka waraanni bilisummaa oromoo osoo qawwee takkaan dhooyne deemtee qaqqabdee meeshaa irraa guuraa jirti meeshaa irraa guuraa jirti dhugaa dubbachuudhaaf wallagga keessa meeshaa irraa guuraa jiran kanaaf waraana bilisummaa oromoo irratti labsii baasu baatii takka keessatti ni dhabamsiifne jechuun kun dogongora guddaadha mootummaan teenya mootummaan dhamaatee kara deemtoo laalte tun mootummaan tun si galtee of laaluu qabdi way yaa rabbi sagaleen koo jiraame awwoota dhabne gaamma sagaleen koo jira akkasii aboonan meeqaatu kaala lama gubachaa jiras gubbaadha bar maallaqallee kana gahaan fudhattan sanuu silaa maallaqa nagaa fudhattee uummata oromoo uummata kana fixxallee uumaa wanni ati si galtee poolisii oromiyaatii fi humni addaa oromiyaa fudhatu humaa takka siin godhu humaa takka ogummaa poolisummaa manni jireenyi nu dararee jiraachuu dhugaa dubbachuudha. Jireenyi maalirraa madda abbootii qabeenyaa irraa maddu. Jireenyi tarsiimoo mootummaan hordofurraa madda. Itoophiyaan parsantii 75 gargaarsaan biyya jiraattu jechuudha. Parsantii 75 gargaarsaan jiraatte. Kanaaf gargaarsi kun wanni irratti xiyyeeffatu jira. Amma fakkeenyaaf depend on human rights, education, agriculture. waa hedduu jechuudha. Kan irratti xiyyeeffatee yoo ati jijjiirama fidde mirga namaa kabajuu fi kabachiisuu irratti mirga lammii teetii kabajjee kabachiisuu irratti walqixxummaa sabootaa eeguu irratti kana hunda irratti si galtee yoo milikiin deebisaan biyya mililik biyya qananii sabaa sablammoonni keessatti badaniin deebisaan arraan tana kun qilee neeyitee jirte jechuudha bilchiginaa qilee keessaa ba'uu hin dandeenye neeyitee jirte
Taaziyata ofirraa deema. Taaziyata. Akkas. Sigawa. Mee eenyu fi carraa kana? Eenyu fi kana carraa? Hin jirtanii? Piip. Gowwajjes ammallee beektaa tadhumaa waan hin jechuu barbaadu. Warri biltsiginnaa kun deeggartoonni biltsiginnaa kun waan hin ajaa'ibe takkaa jira. Jeneraalii sii galtee gubbaarraa eegalee lanqaa jalaatti. Ilaalchaan fokkotoo. Yaadni isaan yaaduudhaan fokkotoo. Barnootaan gaxaanoo. Bifaan fokkotoo. Meelaal warra kaadilee biltsiginnaa jiru kana ha sibira jiruus laale ha ganda kee jiruus laale ha ilaalchaan fokkotaa ha bifaan fokkotaa ha yaaduun isaa fokkotaa kan sii galtee yeroo hundaa'u Oromoo xiqqeessee diina ol kaasu kan sii galtee mililik Oromoof qabsaa jee akkasii yaadu. Warra kanaa kana jechuun warra kanaa kana. Fuula dhiqadhaa obboleessoo. Kaadireen biltsiginnaa fuula dhiqadhaa. Fuula dhiqadhaati haxiira fi godha ni ajooytanii. Ni ajooytan. Rabbi isin ajeessu malee. Isin ajeessu. Namni saba kana hin qabne, namni uummata isaa hin qabne, namni uummata isaatiin jibbame. Namni haadhaan jibbame, namni abbaan jibbame, namni obboleessaan jibbame, kan nama xiqqeessu, kan diina dura nama qabu, kan nafxanyaa qabrii keessaa baasee Oromoo akka fixan godhu ufuuf Oromoo si jibbitee jirti. Si jibban ufuuf nu shurukooti ammaa. Kanaaf ana qalumaan jechuu barbaada. Galatoomaa nuti gaa waan beenurraa haasofne ana akka kiyyatti beekuus wallaaluus saba kootiif dhaamsa dhaame. Kanaaf deeggartoonni fi warri haqaatti amanu, warri dhugatti amanu haasoo kiyya kana sheer walii godha. Kanaaf namni hedduu jira kanarra beekuus hedduu jira annumaa uumaa takkaa beeku. Next time hota chaansii walii kananee waa'ee saba keenyaa irratti haa mari'annu. Injifannoon uummata Oromootiif arraas boruus Itoophiyaa san hani Itoophiyaa hurreessee caccabsee diigee mootummaa haqaa dhaabee uummata Itoophiyaa bilisoomsee uummata Oromoo bilisoomsu ta'u waraana bilisummaa Oromoo qofa jaalattuus jibbituus. Injifannoon uummata Oromootiif haa taatu. Oromoon haqa qabaa, Walloo haqa qabaa, abbaan haqaa ni injifata. Nagaan na jiraata.